kanan dhaladhee deddeebi'aa naannoo gara garaati balaan irra ga'e kun qaamni koo kuni balaa bakakkaa yeroo kanaanatti bu'ee jedheedhuma natti ergu chaalenjii feesbuukii irratti nan jammaraa fi kuma tokko chaalenjii kuma tokko jammarraa fi bakka hundaa feemasni hundi meeshiitti goone chaalenjii jammarraa fi namni nama kana argaa callisu hin jiru viidiyoo qulqulluu ani maqaan kiyya akkasii dhalataa naannoo deddeebi'aati balaan irra ga'e kun immoo kakawwee yookiin bakakkaatu natti bu'ee akkas ta'e jedheedhuma adiinsu malee waanaa godhaan jedhin maaliif gaafa duraa waanaa godhaa jedhee as hin baane gati ta'eef waanaa godhaan jedhu nummoo erga rabbiin kakawweetti buuse si galee dirqama gargaaruu qabna gatii ta'ee fi rabbi waa malee waan godhu nama kanarra buusu sa'arra buusu wallaalle miuti qabadho bolesso sa'arra buusu wallaalle jabbiirra buusu wallaalle lafa duwwaarra buusu wallaalle itti miuti qabadho bolesso koo okay. Okay, nuti kabadhu dhiifamaa wajjin. Miira keessa jirra. Irra qabuun dandeessu gabbuuse yaa. Ishi. Kanaafuu jaalibsaa namni tokkoffaa irratti ati barakadhu isuma dhuguma. Wallaahi yoo obboleessa irraa gammadee eebbiqee bala mataa ta'e rabbi si haa barakachiisu. Nama kanas baasuu keetiif. Jaallattee jibbitee abbaan barbaade dhufee iyyee dhiisee ani inni iyyaa oole amma keetii jazaan argadhu. Hundi keenya jazaadhaafi. An isa ilmoon isaa qabamte dhiisiiti. Yeruman video keeti nama kana maal jettee dubbattu jaalibsaan nama kana sirra gaxaaramoo jedheen fiigeen naan dhufu ati waa'ee ilmoo isaarratti dubbata harta isuma dhugumaa namni nama galateeffanne rabbii hin galateeffatu sirraan gammade amma mana cufeen dhufe laan mana ajandaan qaba ofii goote. Mataa dhukkubsaan jee waan isa duuba daleen isa duubatti hin dubbannu. Ajandaan qaba garuu jaalibsaan nan akkaawuntii kan biraatiin dhufee silaale yeroon silaalu nama kana qabatteerta yaa rabbi maayinee cufeenuma gachu qoya jaalibsaan nama sana fideen fiigee dhufe. Kanaafuu namni kuma tokkoof yookiin birrii 500 birrii kuma tokko namni kennu hin dhabamu hin kennina. Chaalenjii birrii 100 jennee feesbuukii irraan viidiyoo isaa olii gadi naanneessina irratti nan dubbadhaanis viidiyoodhaan itti dubbattee viidiyoo namootaa walitti qabne gadhiifnaa fi oolee akkam bulle hadha viidiyoo maqaan kiyya abalu jedhama. Kanan dhaladhe Harargee naannoo Dirree Dawaa ganda kanaati. Bara kanaa keessa kakawwee natti buute akkasittan jira jedheedhuma dubbata malee na gargaara na ijaara hin jedhin tasu maaliif sababni kana dheef namni kun gargaarsa gaafatee hin beeku viidiyoo isaa arginee hin beennu dhalatee isaa jiraatee du'ee isaa hin beennu ilmoo isaa jalaa qabamnaan akka abbaan ilmoo durbaati gaggabu sana dhufee Oromoo mucaa kun na jalaa qabamte akka gootan godhaa naa baasaa jedhe erga baafnee fi kaan immoo garaa nu nyaannaan ofiif gargaarre akka borillee waan jedhamne jechuudha. Kanaafuu namni rabbii sodaattanu nama kana argaa biran darbina. Obboleesso wallaahi dirhama 100 yookiin riyaala 100 yoo argite waa tokko hin duutu siinin jedhuan birrii kuma tokkotti galchaafiiti mee mana ijaarraafi namni kun uzuriidhuma rabbii uzurii qaba garuu gadi ba'een kadhanne takkaa viidiyoo isaa argitanii hin beektanu na gargaaraa hin jenne mucaa isaa Saawudiitti jalaa qabamte ilmoon isaas abbaa koo akkasitti ilaalu jechuudhuma biyyaa baatee qabamtee turte baasifnee irraafi shiftaar kaachuudha galatooman ijoolleen Oromiyaan warri gaafasi amma immoo abbaa kana gargaaruudhaaf chaalenjii birrii kuma tokko itti dabalamu akkaawuntii inimna ammas hin maxxansidas inni ijaarratas mana naa ijaarraa deemtiinnis mana ijaarradha birrii keessanii hin jedhamiti. Manaan akka jee 300 sii bu'ee naan tuba maal godhatte naan manaan ittiin ijaarradha jee. Kiraa keessa. Kunoo ijoolleen mana ergaaf jedhaa jiru qoya akkaawuntii itti himaa qoya. Natti himee jaalibsaa dheengadaan argiteetta miti jetti ijoolleen kun hongalchee nyaara qoya. Obsisuma jalatti ishee. Yaa Rabbi dhaggeeffadhu. Jaalibsaa akka dhiiraatti na wajjin dhaabattaa irra. Akka dhiiratti si hojjetaman. Bakka nama kanaa birrii miiliyoonii tokko. Birrii miiliyoonii tokko namicha nama kanaa abu. Guyyaa lama keessa miliyoonni kun bu'a. Guyyaa lama keessatti. Birrii miiliyoona tokko mee akka dhiiraatti ajandaa tokko dhiisiisi biran jiraan birrii miiliyoona tokko nama kanaaf funaannee feetu godoo abittuu fi feetu sharaa hiituu fi birruma isa fakkaatu abbaa keenya kanaa birrii miiliyoona tokko waa tokko rabbi qabaataadha. Yaa ummataa xiqqoo rifatina miiliyoona tokko kennaa isiniin hin jenne birrii kuma tokko yookiin immoo 100 birrii Itoophiyaa 100 buufnaa fi namni kun yoo gammade gammachuu arganna. Dhageessanii yoo namni kun gammade gammachuu arganna malee waa tokko nurraa hidhatu ilaala malee gadda birrii mi'aan galchee yaadataa jaalibsaa. Ni yaada dhaquma 30 si bira galee. Ammas sanuman dabalaaf hangara kooti namatti murteessaan jiru ofittan murteessan ammas sanan dabalaaf let's go miliyoona chaalenjii namni kun lammii ummata bal'aa irraa dhalate akka Harargeettis ummata bal'aa irraa dhalate
akka Oromootis ummata bal'aarraa dhalate. Sini galee akka Islaamaatis immoo ummata bal'aarraa dhalate. Kanaafuu gara hundaan akkaawuntii isinitti himna amma miiliyoona tokko ga'utti ciibneen bullu hin guunnas immoo naaman salphaadha baay'ee namni birrii kuma tokko namni dhibbi tokko galchinan. Mubarak halgaddaas gargaarsarraan bulee eedaas gargaarsarraan bule. Halgadda daqiiqaa 5 keessatti michoota 993 guuree birraa bee. Eeda daqiiqaa 2 waan hin guunne keessatti mucaa tokko 100 guuree birraa bee. Laalummaan ni gargaara. Wallahi ni gargaaran. Garuu bakka itti gargaaran dhaban akkaataa itti gargaaran dhaban malee uummanni keenya nama gargaaruu takka hin dhiibu. Eegalee? Elaa akka goonu fagoo miti baay'isuu kuma tokko. Nama 700 qofa barbaanna. Nama kuma tokko nuu kenna. Bakka. Nama 700 bicha barbaanna. Nama birrii kuma tokko nuu kenna. Kun baay'ee qallaaliidha. Mee namni kuma 300 jirtu. Rabbii fayyaaksii kenne laali. An sheekaa miti qeesii miti. Nama tokko waanan hojjetadhe lafaa qaburraan gargaaraa jira. Atis gargaari. Namni kun Inumaayyuu wallahi garaa nama nyaata harkisaa akkana. An akkana godhadhu sa'aatii tokko tunaan jettee jaalibsan godhadhu danda'e. Kunoo amma harkisaa akkasii rabbitu bakka akkaatti buuse waa qacceensaa badaa ta'eefi miti. Sini galee waa namatti balleesseefi miti. Rabbumatu gaafa sana qaddareef garuu immoo rabbi waan akkanaa kana kan inni miidhuufi nu hin ilaaluufi. Ati sabari abbaa keenya Rabbii keetti sabarii jiraadhu sabartee jiraatte nu sitti hin jiraanne sabarii rabbii keetti jiraadhu waan rabbi sitti fidedha. Nus rabbi qulqulleessee akka nu godhe akkuma keenya qulqulluudhuma uumamte guyyaa keessa akkas taate nu hin fattanuufi obboleessa koo obboleettii koo birrii kuma tokko chaalenjiin eegalameera akkaawuntii ragaluufanii let's go. Bismillahir Rahmanir Rahim. Akkaawuntii sitti ergamu sibirii jirti. Deengadatti ergiteetta. Yalla. Ayyee Bismillahir Rahmanir Rahim. Nigdi baankii ragala. Okay, fasbir taatu bifnee gabuun fasbir. Akkaawuntii barbaadde yoo qabaattan nigdi baankii ranaa galaa dhiifamaa hojjetu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalaam. Kuma shan jettee rabbiin dachaa shanii siifa kennu dachaa miiliyoona shanii siifa kennu. Akkaawuntiin arganaa barreessaa. Ergaye. Eshi qabadhaa. Mee xiiqitti galaame. Mee rabbi namni rabbiin naa milkeessu. Nama kana dingatan deemeetti dhufee arge. Abbaa kooti obboleessa kooti utuu anaatis akkasuma. Yaa rabbi rakkoon samii irraan balaa bu'ee jiru. Balaa bu'uu jiru. Inni jedhamu sakkanaatila. Rabbiin balaa buutee jirtu. Salaamanaa baasu namni jettan. Rabbii keessanii jedhaa birrii kuma tokkoof qaba. Kuma shaniis of qabi. Kuma kudhaniis of qabi. Ni jedhu. Yalla kuma tokko jedhaaga. Warra akkaawuntii ragaltan dhaggeeffadha. Kuma tokko. Bismillahirrahmanirrahim. Kuma tokko. 28 75 65 ammas tokko irraan deebi'a. Kuma tokko 28 75 65 ammas 65 tokko TikTok irraan nu erga. Maqaan Qaasim Muhammad Umar. Qaasim sanumaati. Qaasim jedhetti miidhisati. Hin beeku. Okay, nambara himiif nambara. Qaasim jedhaa jedhumaati. Qaasim Muhammad Umar. Mee warra ergitanii? Maqaa keessan asirratti dubbisaa. TikTok irratti ergaa. Nama nambara gaafatu jira, telefoonii warra gaafatu jira, nambara. Dhiifama sammaatti jira bilbileen hin Ifama baay'ee. lakkoofsarra nu deebi'e yeroo tokko. Akkaawuntii irraan deebi'a. Meegaa eegaan jira eenyuun jalqaba dhaba godhee galchuu TikTok irraan na ergaa. Kuma tokko 28 kunoo barreeffamaa jira. Obsishaan barreessaadha. 28 75 65 65 tokko
قاسم محمد كنو أبشان سني برس رمت الله أكبر إلى قولنا إلى لي مكينا كيسنا وجن تعالى قربانتكو ربي سامر كيسو مكان ساعة نوار جدما والله أفيه مسكينة إرجع دبي دفع بريتو كنو جتني إنا منتا جالبس بريتو كو قالين أرجع نكونا نوجين جلا لكونا مشابه جو هيتي قرباتي كو كتو كوتي بريد بشان لا أنا تدور سيري لا لا واو 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 أكاسيلا ميكا تتوكيرا نيكانجلا ولا نيكا جرام جمال نولي قجولين جمال دفع galchee jira kuma tokko meeshaa leenjii kuma tokko rabbiin ramadaan dhufe isin hin dhabin rabbiin balaa bu'ee jiru balaa bu'uu jiru rabbi salaamaa isin baasu wallahi abbaan kun waa malee nutti hin dhumne ilaa rabbi wayi waa fida nama ni diriirfadhu kennuun akka inni namatti tolu fudhachuu moo kennuu namatti tola beektaa wallahi kennuun namatti tola wallahi kennuun nama gammachiisa wanaka kennu nama gammachiisu hin jiru ana siin jedhe halka kee diriirfadhu gal akkaawuntiir barreessi galchi 100 engada 70 nama galchee jira birrii 70 birrii 130 qaba 100 galchee tokko moo 30 bifate elaa dhufu eegan sagal galchanii ammanatti ergan kuno galchaa kuno gal asiis gale kuno kuma sagal amma galchanii erganii eenyu kuno ديبتين تلانية thank you غلطهم أكمل جمال كادر نمجدم بريكم ولا ما كنوا كاتش يو أبان كي نميلي أنتو كونغورامني شيطان مالي نمني نافي سنجرو يا شيطان هيدا مونكي غيرا غراسي قمني أما ربي سيدو تجورا رمضان دمنا غران كي غباتي رتي هيدامتا غرو أخبار بري